Hai barattoota akkam jirtu nagaa keessanii. Har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya har'aa grade 9 maths unit 1 partii sadaffaadha walitti deebinee jira jechuudha. Asiin dura jalqabnee turre partii 1 fi partii 2 akkasuma immoo exerciseidhaan hedduu isiniif dalagee jira. Har'a immoo operation on series isa jedhu 1.4 irraa waliin jalqabna jechuudha. Operation on series yeroo jennu kana maal fa'a ilaalla. Isa kana keessatti operation jennuun kun akkuma beekamu wantoota qoyboota kanneen itti ilaalama asiin dura ilaalaa turretti ida'uu baay'isuu hiruu fi hir'isuu jennee ilaalaa turre. Har'a immoo waa'ee seetiitii yeroo wal qabatu ammoo isaan kunniin karaa biraatiin ibsaman jechuudha. Isaan kunniinis union ni jira walitti dabalu jechuudha. Intersection ni jira, complement ni jira, akkasuma difference ni jira. Bal'inaan ammoo takka takkaan ilaallachuudha hundi isaaniitu maal akka ta'an. Kanaafu hundi keessanuu namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan maal gootanii chaanala kana subscribe godhuudhaan jalqabdanii warroonni jalqaba maatii taatan ammoo viidiyoo kana hundi keessanuu like godhuudhaan akkasuma ammoo hiriyoota keessaniif share godhuudhaan akkasuma kommentiiwwan gaggaarii akkasuma kan kaka'umsa namaaf kennanii fi hanqinoota jiran kan furan naaf kaasin jecha inni xumuraa ammoo kan isin gaafadhu yoo jiraate Telegram channel banee jira. Achirratti PDF garagaraa akkasuma ammoo gaaffiiwwan garagaraa irratti gad isiniif dhiisaa jira. Kanaafuu hundi keessanuu koomentii jallisiniif jalqaba koomentii jalqabaa irratti kan argitan linkii isan tuquudhaan maal gootanii channel san seenuudhaan join gootanii irraa fayyadamaa isin jedha. Akkasuma ammoo hundi keessanuu viidiyoo kana yeroo ilaaltan na gargaaru yoo barbaaddan VPN fayyadamuudhaan ilaalaa isin jedha. VPN yeroo isin fayyadamtan baay'ee na gargaara. Isin ammoo uumaawwan isin irraa hir'atu hin jiru jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu VPN fayyadamuudhaan ilaalaa isin jecha gara viidiyoo keenyaatti yeroo deemnu union and intersection isa jedhu ilaaluudhaaf activity kanarraa kan let the universal set is the set of natural number n dha. Natural number bakka buufamu ni beekna which is less than 12 dha. Kan kudha lama gadii jechaadha. Inda set n isaan kanneen of keessaa qaba, set b ammoo isaan kanneen of keessaa qabata jechuudha. Can you write a set consisting of all natural numbers that are in A or in B? Kan A keessa jiran yookiin ammoo kan B keessa jiran barreessuu dandeettaadha. Or yeroo jedhu kana inni kun amma union jechuudha. Or isin jettu kun kana jechuun kan bakka lamaan jiranis ni fudhanna akkasuma ammoo kan hin jirres ni barreessina jechuudha. Kanaafuu kan as keessa jiran fakkeenyaaf kan fa'a jira. Kan A keessa jiran fakkeenyaaf tokko ni jira, tokko as lama ni jira, sadi ni jira, afur ni jira, shan akkasuma inni xumuraa jaha jechuudha. As keessa kan jiran hundi isaa barreessinee jirra. Kan B keessa jiran keessaa as keessa barreessinee kan jiraatu taate ni dhiisa. Kan hin jiraanne garuu ni barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf tokko barreessinee jira, hin barreessinu irra deebine, sadi barreessinee jira, shanis barreessinee jira, torban barreessinee, torba ni barreessina, akkasuma sagal ni barreessina jechuudha. Isaan kunniin amma A or B isa jedhu kana A keessa yookiin ammoo B keessa isaan jiran barreessina jechuudha. Kanaafuu A or B yeroo jennu kana maal jechaadha? Union jechuudha. Union isa jennuun kana jechuudha. Kanaafuu walitti dabalu yeroo walitti dabalu ammoo wal fakkaataan bakka lama yoo jiraate tokkuma qofa keessaa fudhannee kan hin jirres ni barreessina jechuudha union irratti. Kanaafuu maal goone kan bakka lamaan jiranis barreessinee kan hin jirres barreessinee jira jechuudha. Garuu dabil godhuun hin danda'amu jechuudha. Can you write a set consisting of all natural numbers that are in A and in B? And yeroo jedhu kan ammoo endaan ammoo maal jechuudha? Intersection isa jennuun kana jechuudha. Intersection dha. Kanaafuu union maal jennee jirra? Or jennee jirra. Enda ammoo intersection jennee jechuudha. Enda kanaafuu enda yeroo jennu intersection dha. Or yeroo jennu ammoo union jechuudha. Kanaafuu intersection in jennuun ammoo maal inni kan lamaan keessatti argamu jechuudha. Kan lamaan keessatti argamu qofa barreessina. Kanaafuu intersection yeroo barreessinu maal goona? Kan A keessa jiru kan B keessas jiru kan hin jirre ammoo hin barreessinu jechuudha intersection irratti. Kanaafuu tokko bakka lamaanuu ni jira, tokko ni barreessina, lama ni jira, lama hin jiru, sadi ni jira, afur hin jiru, shan ni jira jechuudha. Kanaafuu isaan kanniin jechuudha intersection warri jennu yookiin ammoo A in the B keessa warri jiran isaan lamaan kanniin jechuudha. Isaan sadan kanniin. C irratti ammoo can you write a set consisting of all natural numbers that are in A and not in B?
not in B yeroo jennu kan amma ka A keessa jiran qofa barreessina jechuudha. Yoo B keessa jiraatan garuu hin barreessinu. Kanaafuu kanatti amma inni warra intersection kanneen barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif isaan kunniin B keessa waan jiraniif barreessuu hin dandeenyu. Kanaafuu A keessa warri jiran meeqa turan tokko ni jira. As tokko waan jiruuf kana keessa tokko waan jiruuf hin barreessinu jechuudha. Not in A waan nun jiruuf. Kana jechuun maal jechaadha? A less B jennee barreessuu dandeenya haala kanaan A less B warra A keessa jiran kan B keessa hin jirre isa kan ilaalla gara fuulduraatti. Kanaafuu amma inni kun maal jechaadha? Kan A keessa jiran garuu kan B keessa hin jirre jechaan kan A keessa jiran ni barreessina, B keessa yoo jiraatan garuu hin barreessinu jechuudha. Kanaafuu tokko amma bakka lamaan waan jiruuf hin barreessinu hin dhiisna. Lama bakka lamaan hin jiru as keessa qofa waan jiruuf kanaafuu lama ni barreessina jechuudha. Sadii bakka lamaan ni jira hin barreessinu. Afur hin jiru kanaafuu afur ni barreessina. Afur B keessa waan hin jirreef jechuudha. Shan bakka lamaan ni jira hin barreessinu. As jaha ni jira garuu as waan hin jirreef ni barreessina jechuudha. Kanaafuu isaan sadan kanneen jechuudha. A and not in B warri jennuun. In A and not in B warri jennuun isaan kanneen jechuudha. Kanaafuu haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kana bal'inaan yeroo ilaalaa deemnu ni hubattan jechuudha. Venn diagram in jennuun ammoo maal inni Venn diagram? A Venn diagram is schematic or pictorial representation of the set involved in the discussion. Usually sets are represented as interlocking circles. Akkasa kana jedha inni waan jennuun kuni inni Venn diagram jennuun kun bifa circle kanaan fayyadamne isa kaasnu kana jechuudha yookiin ammoo represent isa goonu kana each of which enclosed in a rectangle. Rectangle keessatti jedha inni kun akkuma argitan asitti rectangle jira fakkeenyaaf rectangle kun union bakka universally bakka bu'aa jechuudha. Universal jechaan kan waliigala qabatee jiru jechuudha. Waliigala wanti jiran hundinuu universally kana keessa jiran isa keessatti ammoo circle dhaan arginu kunniin maal bakka bu'anii setidhaan yookiin ammoo tuuta bakka bu'anii jechuudha. Which represents the universal set akkuma fiigarii kana irraa agartan jedha ka olaanuu kana amma ilaallee turre kana. Kanaaf Venn diagram inni jennuun kun haala kanaan bakka buufannaa jechuudha. The union of two sets A and B which is denoted by A union B. Union inni jennuun kun qubee U dhaan bakka buufnaa jechuudha. Union inni jennuun bifa kanaan bakka buufnaa. Intersection yoo ta'e ammoo gara gadii gad deebisnaa jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan adda baasuu qabdan. Union yoo ta'e gara oliiti haala kanaan gara olii ol deebisnee kaasna. Intersection ammoo gara gadii gad deebi'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan adda baasuu qabdan jechuudha. Kanaafuu is the set of all elements that are either in set A or in set B or in both jedha. Kanaafuu kanacha amma inni kan A keessa jiran yookiin ammoo kan B keessa jiran yookiin ammoo kan lamaanuu keessa jiran jechuudha. Kanaafuu akkuma ibsiniin jedhe kan A keessa jirus ni barreessina, kan B keessa jirus ni barreessina. Intersection yookiin ammoo kan isaan lamaan keessa jirullee ni barreessina jechuudha. Kanaafuu we write this mathematically A union B. That is X such that X an element of A or X an element of B. Kanaafuu or akkuma agartan isin tun union bakka buute jechuudha. Or isin jettu tun. The intersection of two sets A and B denoted by A intersection B akkuma isin jedhe gara gadii garagalti is a set of all elements that are both in set A and in set B. Kanaafuu kun lamaanuu keessa jira jechuudha. Both in set A and in set B. We write this mathematically A intersection B is X such that X an element of A and X an element of B dha jechuudha. Kanaafuu akkuma asitti agartan amma diagramiidha yeroo ilaallu inni kun maal jennee jirra universally bakka bu'a jennee jirra rectangle dhaan bifa kana yeroo kaasnu universally bakka bu'a. Isa kana keessatti union yeroo jennu lamaan walitti makataa jechuudha. A fi B illee walitti makatee jira. Kanaafuu kanacha amma inni intersection taanee dabalatee kan A keessa jiru hundayyuu dabalatee akkasuma kan B keessa jirus ni dabalata jechuudha. A intersection B yeroo jennu ammoo intersection jechaan bakki isaan lamaan itti wal tuqan kana. Kanaafuu bakki itti wal tuqan kana jechaan amma inni kun akkuma argitan asiin dhufee haala kanaan naannaa kunis haala kanaan dhufee isa kana tuqee kana deebi'a jechuudha. Kanaafuu N kana guutuu yoo B'n kana guutuu yoo ta'u N's isa kan tuqee haala kanaan guutuu ta'a jechuudha. Kanaafuu intersection isii jidduu tana jirtu waan ta'eef kanaafuu intersection lamaan keessattuu kan argamu ta'a jechuudha. Two sets A and B are disjoint if A intersection B
empty set dha. Kanachaan disjoint kan jennu yoo maal ta'e disjoint inni jennuun kuni A fi B intersection yoo waliin qaban jechuudha. Kanachaan elementiin A illee kan B irraa garagara yoo ta'e kanachaan wanni A keessatti argamu yoo B keessa hin jiraanne yookiin ammoo kan B keessa jiru yoo A keessa hin jiraanne isa kanaan maal jennaan disjoint jennaan jechuudha. Disjoint jechaan empty set dha jechuudha. Homaa waliin qaban. Kanachaan fakkeenyaaf isa asirratti agartan kana inni kun Anis kophaa isaatti jira, Bnis kophaa isaatti jira. Kanachaan lamaan waliin tuqanii jechuudha. Kanaafuu bakki isaan lamaan jidduu kan empty set jira. Kanaafuu bakka qulla jira jechuudha. Kanaafuu lamaan isaaniitu waliin tuqanii yoo kan ta'u taate disjoint jennaan jechuudha. Example 1 let n isa kana yoo ta'e 0 1 3 5 7 inda b ammoo kan yoo kan ta'u taate b set is draw the Venn diagram inda find a union b inda A intersection B jedha. Kanaafuu lamaan isaanii kaname jalqaba Venn diagram kaasuu qabna. San booda union isaanii akkasuma immoo intersection isaanii baasuu qabna jechuudha. Kanaafuu mee ilaallu. Jalqaba irratti Venn diagram kaasuudhaaf maal godhuu qabna? Intersection waliin qabamoo hin qaban isa jedhu beekuu qabna jechuudha. Intersection yoo kan waliin qabatan taate intersection isaanii san baafne san booda intersection bakka isaan wal tuqan san galfanna jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf as 0 ni jira, as hin jiru, tokko as ni jira, as tokko ni jira, sadi as ni jira, as sadi ni jira, shan ni jira, shan achi hin jiru, torba ni jira jechuudha. Kanaafuu intersection isaan waliin qaban tokko, torbaa fi inni biraa immoo sadii jechuudha. Kanneen sadan waliin qabanii. Kanaafuu intersection erga waliin qabaatan isaan lamaan kun disjoint miti jechuudha. Bifa kanaan kaasuu hin qabnu. Kanaafuu wal tuqsiisuu qabna jechuudha yeroo kaastutti. Kanaafuu bifa kanaan yeroo kaasnu amma maal goona? Tokko jalqaba haala kanaan kaafannaa. Inni biraa immoo haala kanaan wal tuqsiifnee kaasuu qabna jechuudha. Isa kanaan A haa jennuuni. Isa jalqaba kanaan A, isa lammaffaatiin ammoo B haa jennuun. A keessa warri jiran amma jalqaba intersection baafan warri intersection tokko as ni jira. Inni biraa sadi jennee jirra. Inni tokko ammoo torba jechuudha. Kanaafuu isaan sadan kunniin barraa'anii jiran. Kanaafuu kan hafan A keessa amma kaminni tokkoo fi sadi barraa'anii jiranii akkasuma ammoo torbas barraa'ee jira jechuudha. Kan hafe amma 0 fi 5 hafe jechuudha. Kanaafuu 0 fi 5 asii barreeffanna. Isa kana keessaa tokko barraa'ee jira, sadi barraa'ee jira, akkasuma torba barraa'ee jira. Kanaafuu kan hafe 2 hafee jira. Kana keessaa tokko barreessinee jirra, sadi barreessinee jirra, torba barreessinee jirra. Kanaafuu kan nu hafe 2 hafee jira, 4 fi 6 hafee jechuudha. Kanaafuu 4 inni biraa immoo 6 jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan Venn diagramii kaafannee jirra jechuudha. Venn diagramii kaafannee jirra. Intersectionis baasnee jirra. Intersection B inni kun jechaadha. Maal jennee jirra? Tokko, sadii fi torba jennee baafannee jirra intersectioniin. Inni biraa union kan nu hafe. Union ammoo hundi isaatu ni barreessine jennee jirra. Maaliin qofa dhiisna? Dabilii goonee hin barreessinu. Dabilii goonee hin barreessinu malee hundi isaatu ni barreessina jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf 0 irraa kan 0 dha waan ta'eef xiqqaanas keessaa 0 ni barreessina. San booda tokko ni barreessina, 2 ni barreessina, 3 ni barreessina, 4 ni jira, 5 ni jira, inni biraa 6 ni jira, 7 ni jira jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan barreessinaa jechuudha. Hundi isaatu barreessuu qabna. Kana jechaan fakkeenyaaf intersectioniidhaan warra jiran kanneen bakka lamaan waan jiruuf fakkeenyaaf tokko as ni jira, asis ni jira. Kanaafuu tokkuma keessaa fudhannaa jechuudha. Inni biraa sadiis bakka lamaan ni jira, as ni jira, asis ni jira. Kanaafuu sadi keessaa tokkuma keessaa fudhannaa jechuudha. Torba as ni jira, asis ni jira. Torba keessaa tokkuma fudhannaa jechuudha. Kanaafan garuu hundi isaatu ni barreessinaa jechuudha. Kanaafuu inni kun amma unioniidha jechuudha. Inni kun unioniidha. Inni kun intersectioniidha. Inni kun ammoo Venn diagramii haala kanaan kaasnee jirra jechuudha. Akkuma asitti agartan haaluma barreeffanneen kan hojjetame. Example 2 irratti ammoo let n isa kana jedhee jira. Warri jala jiran isaan kanneeni. N kanneeni bin ammoo isaan kanneeni yoo ta'an find union isaanii barbaadedha. Akkasuma intersection isaanii barbaadedha jechuudha. Kanaafuu intersection isaanii haa barbaadnu jalqaba union isaanii haa barbaadnu. Union jechaan hundaa walitti daballe jennee jirra. Fakkeenyaaf as keessaa xiqqaan meeqa 2. Kanaafuu 2 ni barreessina. Akkasuma 3 itti aansinee 3 ni barreessina. 3 barreessinee jirra. 4 asitti 4 barreessina. 4 hin barreessine.
Okay, kanaafuu inni kun dogongora qabaachaadha. Dogongora erga qabaatee haa barreessinu nuti. Example asirra kaa'ame kun solution isaa dogongora qaba inni kuni, kanaafuu nuti haa barreessinu sirreessine. Maal goona xiqqaadhaa kana kanneen keessaa kan asii fi as jiran keessaa unioniidha waan ta'eef kan barbaadaa jirru xiqqaadhaa kaanii haa barreessinu. Xiqqaan amma lama ni barreessina, lama si barreessina jirra jechuudha. Inni biraa immoo sadii kan itti aanu sadii kunuun as ni jira, kanaafuu sadii ni barreessina. Inni itti aanu immoo meeqa afur barreessina waan jiruuf afur barraa'uu qaba jechaadha. Waan dogongora qabe isin jedheef asitti afur barraa'ee waan hin jirreef afur ni jira, garuu barreessuu qabna jechaadha. Afur barreessina jira. Inni biraa shan yoo jiraate shan barreessina, shan hin jiru, kanaafuu jaha. Inni biraa jaha ni jira, kanaafuu jaha barreessina. Jaha ni barreessina, kanaaf jaha barreessina jira. Asiis jaha barraa'ee jira. Torba yoo jiraate torba ni barreessina, torba hin jiru, kanaafuu torba erga hin jiraanne gara saddeetitti irra saddeet as ni jira, kanaafuu saddeet barreessina jechuudha. Saddeet barreessina jira. Inni biraa immoo sagal as ni jira, kanaafuu sagal barreessina. Itti aansine ammoo kudhan as waan jiruuf kudhan ni barreessina. Inni biraa immoo kudha tokko hin jiru, kanaafuu kudha lama barreessina jechuudha. Kudha lama ni barreessina. Kudha sadii yoo jiraate kudha sadii barreessina. Erga hin jiraanne ammoo isa xumuraa barreessina jechaadha. Kudha shan. Kanaafuu kudha shan barreessine haala kanaan itti fufa jennee kennaa jechaadha. Maaliif itti fufa jedhee waan jiruuf, kanaafuu inni kun amma unioniidha. Asitti garuu afur hin barreessine. Inni biraa immoo lama barreessitee jirti, sadii barreessitee, afur dhiisee, jaha barraa'ee, amma saddeet hin barreessine. Akkuma argitan as keessa saddeet hin jirtu. Sagal barraa'ee jira. Kudhanis hin barreessine. Kudhanis asitti barreessee hin jiru jechuudha. Inni biraa kudha lama barraa'ee jira, kudha shan barraa'ee jira. Kanaafuu saniif dogongora qabu waan isin jedheef saniif dhiisuu qabnu, barreessuu qabna. Warra jiran hundi isaanii argamuu qaba union keessatti. Inni biraa intersection bira yeroo deemnu ammoo intersection ilaalme amma lama bakka lama waan hin jirreef as qofa jira, kanaafuu ni dhiisna. Sadiis as qofa jira. Inni biraa afuris as qofa jira. Inni biraa jaha, kanaafuu jaha asitti barraa'ee jira. Torba hin jiru, saddeet bakka lamaan hin jiru, as qofa jira. Sagalis as qofa jira. Inni biraa immoo kudhanis as qofa jira. Kudha lamas as qofa jira jechaadha. Garuu inni kun yoo kan itti fufu taate haala sanii ilaallee barreessuu dandeenya. Garuu asitti amma kudhan lama barraa'ee jira. Sababa maaliitiif kan inni barraa'e? Mee ilaalu wanti kun haala kamiin deemaa jira? Lama jedhee ergasii afur, jaha, saddeet, kudhan jechaa deemaa jira jecha. Itti fufa jedhee jira asiin. Kanichi amma inni lama dabalaa deemna. As jalqaba lama ture, lama irratti lama yeroo dabalu afur ta'e, afur irratti lama yeroo dabalu jaha, jaha irratti lama saddeeti, saddeet irratti lama kudhanii, kudhan irratti lama yeroo dabalu kan amma asitti kudha lama ni jirti jechaadha. Kudha lama irratti ammas maal daballaa? Lama yeroo dabalu kudha afur jecha haala kanaan kudha jaha jechaa itti fufaa jechaadha inni kun. Kunoo haala kamiin barraa'e? Kanaafuu amma asitti akkuma argitan kudha lama as ni jirti jechaadha. Bifsanii yoo deemna asis kudha lama waan jirtuuf kudha lama ni barreessina. Amma kudha jaha jedhee kudha saddeet, digdama lama dabalaa deemnaa jechaadha. 22 jecha haala kanaan itti fufaa deema. 22 san booda 24 jedhee haala kanaan dabalaa deemaa jechaadha. Kanaafuu asitti amma kudha saddeet akkuma asitti agartan ni jirti. Asirratti sadii jedhee sadii irratti amma jaha ta'uudhaaf maal daballaa? Sadii daballaa jechaadha. Sadii irratti dabalaa deema. Sadii yeroo dabalu jaha ta'ee jaha irra sadii yeroo dabalu sagal ta'a. Sagal irratti sadii yeroo dabalu kudha lama irratti sadii, kudha shan irratti sadii yeroo dabalu kudha saddeet ta'a. Kudha saddeet irra sadii yeroo dabalu 21 ta'a. 21 irra sadii 24 ta'a. Bifa kanaan itti fufaa jechaadha. Kanaafuu sababa saniitiif isa kana beekuu qabdan. Icciitiin as keessa yeroo ammaa inni itti fufa erga jedhee jiraate wanti kun bifa wayiitiin deemaa jira. Lakkoofsa wal fakkaataa wayii dabalaa deemaa jira yookiin ammoo lakkoofsa wal fakkaataa wayiitiin baay'ataa deemaa jechaadha. Kanaafuu bifa sanii inni kun amma siikwensii jennaani. Siikwensii kana ammoo gara kutaa 12tti barattanii siikwensii inni jennu kun maa inni bifa wal fakkaataa ta'e wayiitiin lakkoofsa wal fakkaataa ta'e wayii eda'aa deemuu fakkeenyaaf lama yeroo daballu inni kun siikwensii inni jennuun kun siikwensii lamatu jira. Arithmetic isa jennuunii fi geometric sequence isa jennuutu jira jechaadha. Arithmetic inni jennuun kun lakkoofsa wal fakkaataa eda'aa deemudha. Kana jechuun fakkeenyaaf asirratti amma lama eda'aa deemne. Kanaafuu inni kun common difference jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo geometric inni jennuun ammoo lamaan sobaa isaa deemne lakkoofsi jiran hundi isaa lamaan yoo baay'isaa deemne yookiin ammoo lakkoofsa konstaantii ta'e wayiitiin lama ta'uu danda'a yookiin ammoo sadii ta'uu danda'a garuu wal fakkaataa ta'uu qaba lakkoofsa hundayyuu baay'isuudhaaf. Isaniin geometric ratio jennaan jechaadha. Kanaafuu bifa saniin isaan kutaa 12tti barattanii amma inni kun isanii wal qabateeti jechaadha kan dhufe. Kanaafuu
amma asitti as keessa 18 bakka lamaan ni jirti jechaadha. Bifa kana yeroo deemnu as 18 ni jira, asis 18 ni jira jechaadha. Inni biraa immoo 24 jira, as 24 ni jira, asis 24 ni jira. Kanaafuu icciitii kana beekuu qabdan jedheeti kan keesseeneef malee hagana hunda keessa deemuun isin ilaallatu. Kanaafuu beekuu qabdan garuu dirqama maaliif akka ta'uu danda'e. Kanaafuu inni kun sirriidha. Ka gubbaa garuu keessaa gatee jira waan ta'eef isa itti baafne kun sirriidha jechuudha. Mee nootii kana ilaallu. Nootiin kun maal jedha? Law of empty set in jennuun kun inda union in jennuun kun haala kamiin lawwiin kun haala kamiin wal qabsiifna. Empty set intersection A yeroo jennu maal ta'a deebiin kenna empty set ta'a jechaadha. Kana jechaan empty set isin jennuun tun yookiin immoo isin tun jechaadha. Tuuta duwwaa jennaan afaan oromootiin. Tuutni duwwaan tun seetii kam keessatti ni argamte jechuudha. Isa kana beekuu qabdan. Seetii hunda keessatti isin tun ni argamte jechaadha. Kanaafuu kam wajjinu intersection yeroo goonu empty set argannaa jechaadha isii tana. Kanaafuu universal set innaan isii tana yoon tun jechaadha. Inni kun universal jechuu barbaadeeti yoon tun. Universal jechuu barbaadeeti. Kanaafuu universal set intersection yeroo jennu ammoo A ta'a jechaadha. Kana jecha ammaa inni fakkeenyaaf mana barumsaa keessa amma maaltu jira? Kilaasiidhaan hedduutu jira. Kilaasiidhaan kanneen keessaa fakkeenyaaf tokko fudhannee kana keessa mana barumsaa kana keessa intersection yeroo goonu kana jechaan mana barumsaa kana keessatti argaman jennee yeroo baafnu amma kilaasii kana keessaa fi mana barumsaa keessatti si argaman keessaa intersection yeroo baasnu warra as keessatti argaman kanaa jechaadha. Fakkeenyaaf isin kilaasii biyyoo taatan kilaasii keessanii fi mana barumsaa guutuu yeroo achi keessatti ni argamu jechaadha. Walumaa galatti kun kana jechaan universal set intersection yeroo jennu maal jechaadha? A ta'a jechaadha. Maaliif A'n tun amma fakkeenyaaf universal set haala kamiin kaasna jennee jirra. Universal bifa kanaan kaasna jennee jirra rectangle fayyadamuudhaan. Isaan keessatti ammoo tuuta hedduutu jira. Fakkeenyaaf isa jalqaba irratti jiru kanaan A yoo jenneen inni kun amma universal setiin ammoo guutuu isaati. A'n kun amma as keessatti waan argamuuf guutuu kana keessa waan jiruuf kanaafuu intersection yeroo baasnutti inni kun intersection jara lamaanii A kana ta'a jechaadha. Akkasuma isin tun ammoo B yoo jenneen isii lammaffatanaan B yoo jenneen universal set intersection B yoo jenne ammoo deebiin kenna maal ta'a? B ta'a jechaadha. Maaliif isaan lamaan kana keessattuu kan argamu amma B dha jechaadha. B'n kun bakka lamaan hundi jira waan ta'eef intersectioniin isa kana jennee jirra. Kanaafuu amma asitti mana barumsaati jennee jirra. Isa kanaan guutuu kanaan mana barumsaa yoo jenne kilaasii kan ammoo kilaasii B yoo jenne sagalaffaa B yoo jenne jechaadha. Inni kun amma kan lamaan keessatti argamu isa kaminni isa kana ta'a jechaadha. Kilaasii 9B isa jennuun kana ta'a jechaadha. Commutative law inni jennuun ammoo maa inni seera iddoo wal jijjiirudha. Inni kun commutative law inni jennuun kun iddoo wal jijjiirudha. Kana jechaan A intersection B fi B intersection A yeroo jennu tokkuma ta'a jechaadha. Kana jechaan maal akka jechuuti intersection jechaan maal isin jedhe jira? End isin jedhe kan lamaan keessatti argamu jennee jira. Kana jechaan amma fakkeenyaaf kan kana keessatti A kana keessatti argamuu fi kan B keessatti argamu jechuu fi kan B keessatti argamuu fi kan A keessatti argamu jechaan bakka wal jijjiirra rakkoon qabu jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf tokko eda'uu lamaatii fi lama eda'uu tokko yoo jennu garaagarummaan qabu deebiin isaa lamaaniifuu meeqa ta'a? 3 ta'a waan ta'eef jechaadha. Associative law inni jennuun ammoo maa inni hammattuu kana isa raabsamaa isa jennuun kan yookiin ammoo raabsamaa osoo hin ta'in iddoo wal jijjiirra hammattuuti. Kana jechaan A intersection B'tu jalqaba jira san booda intersection C jedhe. Hammattuun kun amma jalqaba irratti jira jechaadha. Hammattuu kan ammoo gara xumura irratti yoo finne somaa rakkoon qabu jechaadha. Maal irratti? Intersection irratti inni kun wanni isin beekuu qabda intersection irratti. Union irrattis yoo ta'e rakkoon qabu akkasuma ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan adda baasuu qabdan jechuudha. Exercise 1.5 haa hojjennu keessa baay'ee salphaa yoo ta'e fakkeenyaaf diyaagiraamii kaasuu maal yoo ta'e ni hojjettan jedhee yaada. Exercise 1.5 tokkoffaa irratti inni jiru kun maal jedha? Let's N isaan kanniini B namoo kanneen yoo ta'an draw the Venn diagram find A union B A intersection B jedha. Isa kana irra deebi'oo ta'e malee homaa wanti adda ta'e hin jiru. Kanaafuu akkuma reefsiin jedhe jalqaba intersection baasuu qabdan. Intersection erga baasanii booda fakkeenyaaf intersection kan bakka lamaanitti argamu jennee jira. 0 bakka lamaanuu ni jira.
Kanaafuu 0 barreeffanna. 0 bakka lamaan ni jira. Inni biraa immoo 2 bakka lamaan ni jira. 2 ni barreeffanna. Inni biraa 4 as ni jira achi hin jiru. 6 ni jira achi hin jiru. 8 bakka lamaan jiru. Kanaafuu intersection 0 fi 2 ta'a jechuudha. 0 fi 2 erga ta'e tuuta tokko haala kanaan asitti kaaftanii isa lammaffaa immoo bifa kanaan asitti kaaftanii jechuudha. Isa kanaan A yoo jenneen isa kanaan B haa jennu. Kanaafuu 0 fi 2 barreessinee jirra. Kan as keessatti hafan amma 0 fi 2 kun barraa'ee jira. Kanaafuu 4 6 8 dhufe jechuudha. 4 6 8 B keessatti kanaaf ammoo 0 fi 2 barraa'ee jira. 0 fi 2 kana barreessinee jirra. Kanaafuu kanaaf 1 3 5 7 9 jennee haala kanaan kaanaa jechuudha. Kanaafuu diagramii kaasnee jirra. Inni waaf amma yuuniyanii baasu intersection baasnee jirra. Intersection B maal jennee jirra 0 fi 2 jechaadha. Akkuma sitti baafnee jirru kan isiin tun amma intersection jechaadha. Isiin jidduu keessa jirtuun. Kanaafuu intersection baasnee jirra. Yuuniyaniin ammoo maal goona lamaan isaanii walitti hidhuu jennee jirra waan ta'eef kanachaan 0 barreessinaa. Akkasuma tokko bakka lamaanuu jiraatu danda'a rakkoon qabu kun. Garuu waan as keessa jiran guutuu isaanii barreessinaa jechuudha. Isa irra hin deebiin. Kanachaan fakkeenyaaf 0 as ni jira asis ni jira. Kanneen lamaan keessaa tokko qofa fudhanna jedhu. Kanaafuu 0 yeroo fudhannu lamaanuu bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu 0 qofa fudhannee dhiifnaa jechuudha. Lamattarraa sanbooda 3 sanbooda 4 5 ni jirti 6 7 bakka achiin lassa jirti 8 ni jirti. Kanaafuu 9 haala kanaan barreessinaa jechuudha. Kanaafuu amma isaan kunniin hundi isaaniitu ni argaman jechuudha. Lamaan isaanii guutuu yeroo waliin maayinu. Kanaafuu bifa kanaan kan isin hojjettan. Lammaffaan ammoo let A be the set of positive odd integers less than 10 and B is the set of positive multiple of 5 less than or equal to 20. Then maal goona find A irratti union isaanii barbaadedha. B irratti ammoo intersection isaanii barbaadedha. Kanaafuu inni kun jalqaba A haa barreessinu. A jechaan maal nuun jedhe? Asitti haa barreessinu. A maal nuun jedhe? A B the set of positive one is positive odd integers less than 10. Oodiidhaan jecha amma inni oodii warri jennuun warra lamaaf yeroo hedduu haftee qaban jennee jirra. Kanaafuu positive waan nuun jedheef oodii warri jennuun fakkeenyaaf hanga 9tti deemna. Maaliif less than 10 waan nuun jedheef 9 irra dhaabannaa jechuudha. Kanaafuu A isaan jennuun maal fa'a? A jennee asitti haa barreessinu. A'n tokkorraa kaana tokko lama keessa hin jirtu 3 sanbooda 4 irra dalallee 5 jennee 6 irra darbine amma 7 sanbooda 9 jennaa jechaadha. Isaan kunniin amma oodiidha. Maaliif lamaaf yeroo hir'uu haftee waan qabaniif oodii jennaan jechaadha. Isaan kanneen yookiin ammoo maangoo isa jennuun sanii afaan oromootiin maangoo fi guutuu ni beektan jedha yaada lakkoofsa maangoo fi lakkoofsa guutuu isa jennuun. Even yoo jedhamu fakkeenyaaf guutuudha. Isaan kunniin kan lamaaf yeroo hir'amu haftee hin qabne jechaadha. Less than 10 waan nuun jedheef garuu 9 irra dhaabbannaa jechaadha. 10 gadi waan jedheef. B'n ammoo maal nuun jedhaa? B is a set of positive multiple of 5. Positive kanachaan negative ni keessa jiranii multiple of 5 jechaan warra 5 firaman jechaadha. Less than or equal to 20. Asitti amma less than akkasuma ammoo equal to 20. Kanaafuu 20 keessa jira jechaadha. Kanaafuu amma B irratti ammoo maal goona? B jennee haala kanaan yeroo barreessinu warra 5 firama waan ta'eef 5 10 15 20 jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kaa'annee jira. Amma gara hojii keenyaatti adeemna. Tokkoffaa inni A irratti nu gaafate A union B dha. Kanaafuu A union B yeroo hojjennu A union B maal isin jedha jira? Lamaan keessayyuu kan jiran akkasuma ammoo intersection isaaniitii fi akkasuma kan hin jirres daballee guutuu maal goona barreessina jedha jira. Kanaafuu akkuma sitti agartan amma intersection jalqabee baasni baay'ee salphaadha. Maaliif intersection baasutu salphata waan ta'eef. Intersection amma bakka lamaanittuu kan argaman jenne jirra. A intersection B warri jennuun akkuma argitan 5 qofa. Inni biraan jiru 5 qofa jechaadha. 5 lakkoofsi biraan jiru kan lamaan keessattuu argamu. Kanaafuu kanaafan amma maal goona? Tokko sanbooda 3 sanbooda 5 sanbooda 7 9 10 jennee akkasuma 15 20 jennee haala kanaan baafannaa jechuudha. Kanaafuu inni kun amma yuuniyaniidha walitti dabaluudha.
intersection ammoo 5 qofa ta'a jechaadha. Kanaaf bifa kanaan hojjannaa jecha. Venn diagram yoo kaasnin jedhe akkuma reefsin jedhetti kaasuu dandeettanii. Sadaffaan ammoo maal jedha? Let c equal to x such that jechuudha inni kun. X is a factor of 20. Factor of 20 jechaan maa inni warra diidamni hiramuuf jechaadha. Kana jechaan qoodaa diidamaati. Diidamni yeroo hiramuuf haftee hin qabaanne jechaadha. Diin ammoo y is a factor of 12 dha. Kana jechaan warra 12 kun hiramuuf jechaadha. Factor of 12 jechaan. Kanaafuu find c union d dha. Inni kun ammoo c intersection d barbaanna jechuudha. Kanaafuu unionii fi intersection baasuudha jechaadha ammas. Kanaaf amma asitti abaafannu c warri c jala jiran maal fa'a? Ka diidamni hiramuuf jenne. Kana jechaan diidamni yeroo lakkoofsa wayii jiru haftee kan hin qabaanne jechaadha. Kanaafuu tokkoof amma diidamni ni hirama, tokko ni barreessina, lamaafis ni hirama, sadiif ni hiramu, afuriif ni hirama, shaniif ni hirama, jahaaf ni hiramu, torbaaf ni hiramu, saddeetiif ni hiramu, sagaliifis ni hiramu, kudhaniif ni hirama. Kanaan ala kan inni hiramuuf diidama jechaadha. Diidamaaf hirama. Diidamaaf ni hirama jechuudha. Kanaafuu isa kana jechaadha warri si jalatti argaman. Kana jechaan maa inni warra diidamni hiramuuf diidamaafis ni hirama. Inni biraa ammoo 12 warra 12 hiramuuf ammoo hundinuu tokkoof ni hiraman. Tokkoof ni hiraman jechaadha. Okay, tokkorraa kana zeeroon fakkeenyaaf maaliif hin barreessu dhabeessitti lakkoofsa zeeroodhaaf hin hiramu maaliif undefined jennuun san ta'a waan ta'eef hiika waan hin qabaanneef lakkoofsa zeeroodhaaf waan hin hiramneef tokkorraa kaane jechaadha. Kanaaf 12 kan hiramuuf ammoo tokkoof ni hirama jennee tokko lamaaf ni hirama, sadiif ni hirama, afuriif ni hirama, jahaaf ni hirama. Inni biraa ammoo kan inni hiramuuf 12 ni hirama jechaadha. Amma jalqaba irratti unionii isaanii baafnu. Unionii isaanii yeroo baafnu C union D jennee jirra. C union D maal ta'an isaan kunniin? C union D bakka lamaan kan jiranii fi akkasuma kan hin jirres ni barreessine jennee jirra unionii irratti. Amma tokkorraa kana tokko ni jira, lamas ni jira, sadi ni jira, afuris ni jira, shan ni jira, jahas ni jira, torba hin jiru, saddeet hin jiru, sagal hin jiru, kudhan ni jira. Inni biraa kanaaf 12 ni jira. Digdama ta'a jechaadha. Kanaaf isaan kanneen unionii warri jennuun. Unionii seeraan hubattan jedhee yaada yeroo baay'ee deddeebi'ee jiraallee dhiifama. Union yeroo jennu kana tokkoffaa intersectionii keessa warra jiran keessa maal jenne lamaanuu keessaa fakkeenyaaf as lama ni jira, as lama ni jira. Lamaan kanneen keessaa lama tokko of fudhanne kun akkuma sitti agarsiisan. Tokko bakka lamaan ni jira, tokko lamaan keessaa tokko of fudhanne jechaadha. Kanaafuu kan hafan ammoo kan biraa ni barreessina hundi isaaniitu jechaadha. Intersectionii bira yeroo dhufna ammoo C intersection D yeroo barreessinu ammoo C intersection D amma maal ta'a kan bakka lamaanuu jiran barreeffama waan ta'eef tokko lama inni biraa ni jira jedhee kan yaadu afur ni jira. Sambooda kan hafee kaaf hin jiru jechuudha. Kan akka inni nuu ta'a. Kanaafuu isaan kun intersection inni gubbaa ammoo unionidha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kan nuti hojjennu jechaadha. Inni biraa ammoo complement of set ilaallaa jechaadha. Complement of set. Complement jennuun kun maa inni mee ilaallu. Let A be a subset of universal set U. Universal jennee jirra. Een kun jechaadha. Subsetii universaalii kanaati kan jechaan cita tuuta maaliifi kan universaalii jechaadha. Universaalii waliigala jennee jirra. Hundayyuu kan of keessa qabatee jiru. The absolute complement or simply complement jennee waamna. Absolute complement yoo jenneefis akkasuma complement yoo jennes tokkuma ta'a jechaadha. Of A which is denoted by A complement A jennee isa godhamu fakkeenyaaf A complement of A jennee dubbisuu yeroo dubbisutti is denoted as the set of all elements of U that are not in A jennee dubbisnaa jechaadha. Kana jechaan A complement yeroo jennee barreessinu kana tuuta jiran hunda kan universaalii keessa jiran hunda ni barreessina. Not in A jennaan jechaadha. Fakkeenyaaf A complement jechuun not in A kana jechaan warra A keessa jiran hunda isaaniitu hin barreessinu jechuudha. Kanaafuu A complement inni jennuun isa kana. A complement jechaan X dha. X kun ammoo union U ta'ee and X is not an element of A. Kana jechaan
akkuma reefsiniin jedhe fakkeenyaaf mana barumsaatu jira inni afuraan inni kun guutuu mana barumsaa taa'ennu isa mana barumsaa kana keessaa inni kun maal jedhee jira kilaasii B haa jennu 9B haa jennuuni 9B'n fakkeenyaaf akkuma argitan asitti 9B warri keessa jiran 0 1 2 haa jennu isaan kanniin amma inni kun 9B isin jedhee jira 9B complement yoo jenna fakkeenyaaf 9B complement yoo jenne warra as keessa jiran kan barreessinu kanaaf garuu hundi isaaniitu ni barreessina jechaadha kanaaf amma fakkeenyaaf isaan sadan kunniin 0 1 2 kun 9B keessatti waan argamaniif 9B complement yeroo jennu garuu isaan kanniin keessaa dhiifne kanaaf hundi isaaniitu ni barreessina jechuudha isiniif galee dhiyaate kun amma example yoo ta'e baay'ee nama gala waan ta'eef example 1 let universaliin isaan kanneen universal jecha walii galan jenne jirra 0 1 2 3 4 a ammoo 3 fi 4 zan a complement equal to 0 1 2 ta'a jechaadha a complement yoo jenne maaliifi a complement amma yeroo barbaan maal goona warra a keessa jiran kanneen keessaa hambifne kanaafan kayyuu keessa jiran hundi isaatu ni barreessita jechuudha. Kamiin alatti kan A keessa jiran hin barreessun. Amma fakkeenyaaf as keessa yoo ilaaltan A complementiin kun 0 fudhatee jira, 1 fudhatee jira, akkasumas 2 fudhatee jira. 3 fi 4 garuu A keessa waan jiraniif hin barreessinu jechuudha. Example 2 universaliin tokko haga 10 yoo ta'an B a universal set. A ammoo x is a positive factor of 10 in U. Kayyuu keessa jiran jechuudha universaalii kana keessa kan jiran garuu inni faaktoriidhaan 10f warra hiraman jechuudha faaktoriin jennuun kun kanaafuu amma maal goona a haa barreessinu jalqaba irratti a haa baafannu warra 10 hiramuuf jechuudha 10f warra hiraman osoo hin ta'in warra 10 hiramuuf haftee malee kanaafuu tokkoof ni hirama lamaaf ni hirama shaniif ni hirama inni bira 10f ni hirama jechuudha. Isaan kun garuu amma warra as keessatti argaman warra U keessatti argaman qofa kan nuti baafannu. B ammoo x is an odd integer in U. Oddidhaan universaalii kana keessa jiran tokko godhanii jidduu warra jiran jechaadha. Kanaafuu B haa barreessinu. B'n maal jennee jirra? B'n B warra jennuun kunniin kanaafuu oodiidhaan isaan kamiin fakkeenyaaf as keessa tokko oodiidha inni biraa immoo 3 5 7 kabira immoo 9 jecha isaan kanniin find a complement ni barbaadna akkasuma immoo b complementis barbaadidha kanaafuu yeroo barbaadnu maal jenna universaliin tokko godhan jennee jira a complement yeroo jennu garuu isaan kanniin dhiifne tokko 2 shanii fi 10 dhiifnee warra hafan guutuu barreessinaa jechuudha. Kanaafuu a complement warra jennuun fakkeenyaaf maal dhiifna jennee jira tokko ni dhiifna as keessa waan jiruuf tokko ni dhiifna 3 barreessine 2 dhiifne ammas 4 barreessine inni biraa immoo akkuma sitti agartan as keessa tokko ni jira 2 ni jira akkuma sitti agartan tokko ni jira A keessa kanaafuu tokko ni dhiifna jechuudha. 2 ni jira kanaafuu 3 irraa kaafnee barreessine A complement warra jennuun 3 barreessine ammas 4 ni barreessina 5 as waan jiruuf 5 hin barreessinu 6 barreessine 7 barreessine akkasumas 8 9 ni barreessine 10 garuu as waan jiruuf hin barreessinu jechuudha. B complement bira yeroo dhufnu garuu B complementinis akkasuma tokko as waan jiruuf tokko ni dhiifna 2 garuu ni barreessina 3 ni dhiifna 4 ni barreessina 5 as waan jiruuf dhiifne 6 barreessina 7 as ni jira 7 as ni dhiisna 8 ni barreessina 9 as waan jiruuf 10 bira inni 10 barreessina jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kan nuti hojjennu jechaadha. B irratti immoo maal jedha find a union B complement and a complement intersection B complement amma isaan kanniin haa hojjennu kanacha amma inni A union B baafni booda complement goonaa jechaadha. Kanacha amma inni warra isaaniin ala jiran hojjennaa jechaadha. Kanaafuu A union B haa hojjennu jalqaba irratti A union B hojjetu qabnaa jechaadha. A union B yeroo goonu amma A keessa kan jiran tokko ni jira 2 ni jira 3 ni jira 4 ni jiru 5 6 ni jiru 7 ni jira 8 ni jiru 9
torba ni jira jennee jirra. 9 akkasuma immoo 10 ni jira jechaadha. Warra jiran haala kanaan baasnaa jechaadha. Sanbood ammoo maal goona A union B complement yeroo jennu haala kanaan. Garuu A union B complement jechaan kanarraa garagaraa jechaadha. A union B haala kanaan hammattuu yoo goonee fi inni gubbaa kun garaagarummaa qaba. Kana jecha ammaa inni kan gubbarraa kun amma warra A keessa jiran akkuma jiru fudhanna. Akkasuma ammoo B complement inni jennu kun ammoo warra B keessa hin jirre garuu kan universaalii keessa jiran fudhannaa jechaadha. Kana jechaan A illee hammate jechaadha. Kanaafuu bifa saniin kan nuti hojjennu. Inni kun ammoo lamaan isaa walitti daballee complementii isaa baafnaa jechaadha. Unioniin ala kan jiru fudhannaa jechaadha. Kanaafuu amma kana keessa amma A union B complementii jennu warra kanaan ala jira garuu kan universaalii keessa jiran fudhannaa jechaadha. 1 2 3 kanaafuu amma kan hin jirre 4 hin jiru. Kanaafuu 4 jennee barreeffanna asitti 4 5 ni jira 6 hin jiru kanaafuu 6 7 ni jira 8 hin jiru kanaafuu 8 Sanbood 9 10 jedha kanaafuu isaan sadan kanneen qofa ta'a jechaadha. Isaan sadan kanneen qofa ta'a jechaadha. A union B complement inni jennuun akkuma asitti agartan 4 6 8 ta'a jechaadha. Kanaafuu jalqaba unionii baafatuu qabdanii erga unionii baafattanii booda warra unioniidhaan ala jiranii jechaadha. A union B complement inni jennuun. Inni biraa ammoo inni kun ammoo intersection kanneen lamaanii barbaadii jedha. A complement intersection B complement. Kana jechaan amma fagoon deemnu asitti hojjennee jirra waan ta'eef isaanuma lamaan sanii intersection isaanii barbaaduudha jechaadha. A complement hojjennee jirra garuu isa kan hojjetuudhaaf jalqaba maal gootanii A complement jalqaba hojjetuu qabdanii B complement hojjetuu qabdanii nu garuu jalqaba waan hojjennee jirruuf isan booda amma intersection isaanii barbaadnaa jechaadha. Kana jechaan intersection A complement fi B complement barbaadnaa jechaadha. Kana jechaan kan lamaan keessatti argamu. As 3 ni jira as hin jiru kanaafuu barreessinu 4 as ni jira bakka lamaan ni jira jechaadha. Kanaafuu 4 ni barreeffanna. 4 akkuma asitti agartan barraa'ee jira. Inni biraa ammoo 6 bakka lamaan ni jira kanaafuu 6 barreeffannee jirra. Inni biraa ammoo 7 as ni jira garuu as hin jiru 8 as ni jira as ni jira jechaadha. Kanaafuu 8 kanaafuu deebiin keenya lamaanuu asitti maal jedha what do you observe from the answer jedha. Deebii kanarraa maal hubattaa? Kanaafuu wanni hubannu maa inni A union B complement jechuu fi A complement intersection B complement jechaan tokkuma ta'a jechaadha. On the other hand asitti maal jedha? Asitti maal jedha? On the other hand from A complement and B complement we obtain A complement intersection B equal to 4 6 8. Hence the immediate answer A union B complement is equal to maani A complement intersection B complement jechuudha. Kanaafuu isa kana kan nuti irraa hubannu. Kana jechaan A union B complement jechaa fi A intersection A complement intersection B complement jechaan wal fakkaataa yookiin ammoo tokko deebiin isaa tokko ta'uu isaa hubannaa jechuudha asirra. In general from any two sets A and B inni kun lamaan tokko ta'a jechaadha. It is called the first statement of De Morgan's law. Inni kun amma De Morgan's law jedhama jechaadha. Inni kun kanaafuu isa kana qabatu qabdan. De Morgan's law maal jedha jettanii jedhamtanii gaafatamuu dandeettanii jechaadha. Yookiin ammoo isa kana isiniif kaa'ee dhugaadha sooba jedhamtees gaafatamuu dandeetta. Kanaafuu bifa kanaan adda baafatu qabdanii jechaadha. De Morgan's law inni jedhu kun maal jedhama? Maal jedha? For the complement set of A union B and A intersection B. First statement isa maal jedha? Akkasuma second statement isa maal jedha? Isa jedhu ilaaluu qabna jechaadha. A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Kan amma ilaalle kana jechaadha. Kanaafuu first statement jedhama jechaadha inni kun. First statement kan jalqaba ilaalle kana second statement ammoo intersection jedhaati. A intersection B complement is equals to A complement union B complement jechaadha. Akkuma asitti agartan amma maal ta'e jira inni kun bifa kana yeroo ta'u kana mallattoon asiituun kana keessatti jijjiiramtee jirti jechaadha. Gara olii jijjiirame jira akkuma argitan. Kan intersection ture gara unionitti jijjiirame asitti ammoo kan unionii ture gara intersectionitti jijjiirame jechaadha. Kanaafuu first statement fi second statement bifa kanaan hubachuu qabdanii jechaadha. Inni kun amma maal isin jedhee jira? A union B complement yeroo jennu lamaan isaa yeroo walitti dabalan fakkeenyaaf lamaan isaanii yeroo walitti dabalu
kam ta'a guutuu kana ta'a jechaadha. A union B yeroo jennu union B yeroo jennu lamaanuu haala kanaan yeroo walitti dabalaman A union B jedhamanii jechaadha. A fi B yeroo walitti dabalu. Kanaafuu amma complement yeroo goon ammoo kanniin ala jiran union kanaan ala kan jiran isaan kanniin jechaadha. Warra ala jiran kanniin A fi B kan isaan tuqiniin alatti jechaadha. Asitti ammoo A intersection B complement yeroo jennu intersectioniin isa kana ture jalqaba. Complement yeroo goonu garuu intersectionii kanaan ala warra jiran jechaan universaalii keessa warra jiran ta'a jechaadha guutuu isaanii haala kanaan. Garuu kamiin qabatu isa jidduu tana nammatu jechaadha intersectionii nammatu. Kanaafuu bifa kanaan kan isin hubachuu qabdan jechaadha. Exercise 1.6 tokkoffaa maal jedha if the universal set U U'n kun 0 tokko 2 3 4 5 fi B'n ammoo 4 fi 5 isaan find A complement. A complement yeroo barbaadnu maal goona 4 fi 5 qofa keessa hambisne kanaaf guutuu isaa barbaadna jechuudha. Kanaaf 4 fi 5 kana keessa yeroo haynu kan hafan guutuun isaanii maal ta'anii A complement ta'anii jechuudha. Kanaaf deebiin keenya 0 tokko 2 3 ta'a jechuudha. Lammaffaan ammoo let the universal set U'n kun jechuudha tokko 2 3 jecha haga 20tti. A ammoo x is a positive factor of 20 jedha. Kana jecha amma inni akkuma jalqaba baasaa turre amma kan 20 hiramaniif positive factor of 20 warra jennuun amma isaan kanneen keessa tokko haga 20 warra jiran keessa reef baafne jirra. Maal fa'a turani tokko 2 4 5 inni biraa ammoo 10 san booda 20 jechaadha. Kanaaf isaan kanneen jechaadha. Isaan kanneen warri A jala jiran isaan kanneen jechaadha. B'n ammoo Bx such that x is odd integer in U jedha. Warri U jiran keessaa oddidha warra ta'an karee fidiin inni kun waluun fakkaataadha. Waluun fakkaataa ture jechaadha. Isa kan hojjennee jirra. Kanaaf B warra jennuun ammoo inni kun A jennee jirra. B'n ammoo maal fa'a? B'n ammoo warra ODtiin ni jira. OD 20 keessa jiran. Kana jechaan tokko haga 20 warra keessa jiran jechaadha. Universaalii keessa. Kanaafuu ODdhaan kan fa'a tokko ni jira. Tokko 3 5 7 9 11 13 15 17 inni biraa ammoo kan xumuraa 19 jechaadha. Haga 20tti warra jiran isaan kanneen. Kanaafuu maal jedhama find A complement barbaadii jedha. A isaan jennuun tokko 2 4 5 10 fi 20. Kanaafuu isaan kanneen dhiifnee warra tokko haga 20 jiran guutuu isaa ni barreessina jechaadha. Garuu tokkoon barreessinu. Kanaafuu A complement inni jennuun A complement inni jennuun tokkoon barreessinu, lamaan barreessinu, 3 4 ni jira, 5 ni jira, 6 7 8 9 10 irra 10 waan jiruuf hin dhiifna. Kan booda 11 12 13 14 san booda 15 16 17 18 19 jechaadha. 19 deemnaa jecha 20 garuu hin barreessinu as waan jiruuf jecha. B complement warri jennuun ammoo B complement warri jennuun B ammoo B tokko 20 keessaa warra kanneen ala warra jiran. Kana jechaan 2 4 inni biraa 6 7 ni dhiifna 8 10 12 14 inni biraa ammoo 14 jennee jirra. 15 zallallee irra darbine 16 ni barreessina. 16 17 waan jiruuf 18 ni barreessina. 19 dhiifne 20 barreessina jecha 20 barreessina. Kanaafuu isaan kana A complement fi B complement hojjennee jirra jecha. Inni biraa immoo A union B complementidha. Jalqaba irratti garuu A union B hojjetuu qabna jecha. Isaan kanneen keessaa A fi B kana walitti daballee complement isaanii hojjenna. Jalqaba A union B hojjenna. A union B. A union B amma maal goona walitti daballu. Tokko 2 ni jira, 3 ni jira, 4 ni jira, 5 ni jira. Inni biraa 6 hin jiru. Kanaafuu 6 barreeffannu hin jiru. Warra hin jirre jala kanatti barreeffataa deema. 5 ni jira, 6 hin jiru, 7 ni jira.
7 inni biraa immoo 8 hin jiru kanaaf asitti barreeffadhu 8 dhumara maaliif akka barreessinitti hima 8 9 ni jira 10nis ni jira 11 ni jira inni biraa 12 hin jiru kanaaf 12 asitti barreeffadha jechaadha 12 inni biraa immoo 13 ni jira 13 gubbaa kanatti barreeffadhu 14 hin jiru kanaaf asitti barreeffadha 14 15 inni biraa immoo 15 ni jira kanaaf barreeffadhu 15 16 hin jiru kanaaf 16 asitti barreeffadha jechaadha 17 ni jira 17 inni biraa immoo 18 hin jiru kanaaf 18 asitti barreeffadha jechaadha 18 19 ni jira inni biraa immoo 20 jechaadha 20 ni jira kanaaf inni kun amma yuuniyeniidha gubbarra yuuniyeniidha kan jalaa kun garuu A union B kompilimentii ta'a jechaadha A union B kompilimentii ta'a jechaadha kompilimentii yeroo jennu haala kanaan barreeffannaa isii tana gubbarra kaa'uu qabna jechaadha A union B yoo ta'e A union B isa kana ta'a A union B dha A union B kompilimentii jechuu barbaanne garuu isii tana barreeffatu qabna jechaadha kanaafuu A union B kompilimentii ni jennuun 6 8 12 14 16 18 ta'a jechaadha inni biraa immoo A intersection A complement intersection B complement ni jennuun ammoo isuma kana ta'a jechaadha deebiin isaa maaliif jalqaba ilaalee turre isaan sunniin tokkuma jennee yookiin ammoo maal gootanii asitti B complementiin as jira A complementiin as jira kanneen lamaan keessaa maal barbaaduudha intersection barbaaduudha intersection isaanii fakkeenyaaf 3 asin jiru 2 hin jiru 6 bakka 2 ni jira akkuma asitti barreeffannee jira inni biraa immoo 8 bakka 2 ni jira kanaafuu bifa kanaan yeroo ilaalaa deemtan kanneen lamaan keessaa baasuu dandeettanii barbaadan ammoo kan hojjettanii dhiisuu dandeettanii jechaadha deebiin inni biraa isa sadaffara jiru kan amma ofumaa keessanii hojjettan maaliif inni kun amma tokkummaa garaagarummaa qabu wanni yoo isin rakkise garuu asitti qofa isinii baasee haadhiisu kaafe ofii keessanii hojjettan jechaadha let the universal set B universaliin kun x dha x'n kun ammoo elementii natural numberiti x'n kun less than or equal to 10 jedhe kanaafuu natural numberii universaliin keenya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 haga maaliif deema haga 10tti deema jechaadha haga 10tti deema kanaafuu isa kana universaliin when n kun ammoo 2 5 fi 9 b 1 5 6 8 find isaan kanneen lamaan barbaadedha kanaafuu isa kana barbaaduu qabdan jechaadha jalqabarratti garuu wanni isin barbaaduu qabdan maa inni A kompilimentii ni barbaaddanii B kompilimentii ni barbaaddanii san booda isaan lamaan yuuniyanii fi intersekshinii barbaaduudha jechaadha baay'ee salphaadha kanaafuu bifa amma isinitti isiniif hojjedhe kanaan ni barbaaddanii jechaadha isaan